Ajee, akkam jirtu hordoftootaaf dhaggeeffattoota YouTube chaanaalii kan keenya bakka isin jirtanitti nageenya kan keenya isin qaqqabu isiniin jechaa mee guyyaa har'aa waa tokko irraa dubbachuu barbaadeetanii guyyaa har'aa kanatti filannoo biyya Ameerikaa irratti gaggeeffamaa ture irratti Kaamalaa Haarisiif Doonaald Tiraamp dorgomaa akka isaan turan ni yaadattu ni beektu. Isa irratti egaa amma bu'aa filannoo himameeni Doonaald Tiraamp harka caalmaa argachuudhaan yookaan immoo sagalee caalmaa argachuudhaan nam tokko filatamuudhaa fi sagalee 270 argachuutu irraa eegama. Tiraamp ganama sagalee 277 argachuudhaan Kaamalaa Haaris immoo 224 argachuudhaan harka caalmaa harka 53tiin caalee Tiraamp har'a pirezidaantii Ameerikaa yeroo lammaffaadhaaf deebi'ee kanaan dura waggaa 4 dura Ameerikaa bulcheera waggaa 4 fi amma immoo deebi'ee filannoo waggaa 4 gaggeeffame irratti Joo Baayideniin mo'atamuudhaan sana booda waggaa 4 erga ture booda amma immoo deebi'ee lammaffaa filannoo kana irratti hirmaatee mo'atee jira. Asirratti tokkoffaa irratti Tiraampiin baga gammadde jechuun barbaada. Garuu immoo waa tokko jira achi keessatti nuyi akka Itoophiyaatti waan nu yaaduu qabnu ilaalchi yookaan immoo aayidooloojiin siyaasaa Doonaald Tiraamp Itoophiyaadhaaf qabu Horn of Afrikaadhaaf qabu maal fakkaata waan jedhu ilaaluun gaariidha. Isa qofatu hin taane Tiraamp yeroo duraan pirezidaantii Ameerikaa ture waggaa 4 dura jechuudha. Dhimma hidhaa laga Abbayyaa ilaalchisee ilaalchi inni qabu si'a tokko haasaa godhe keessatti biyyi Gibxii boombiidhaan hidhaa laga Abbayyaa Itoophiyaa kana dhoosuu dandeessi. Hidhaa sana irratti dhukaasa banuu dandeessi waan jedhu tokko kaasee ture. Sun immoo naashinaal intarestii yookaan immoo fedhii biyyoolessaa Itoophiyaan qabdu wajjin hin deemu. Sana jechuun yeroo sanatti biyya Gibxii deeggaruu isaati mul'isa. Haa ta'u iyyuu malee immoo Itoophiyaan chaalenjii sana hundumaa dhiibbaa Ameerikaanis gochaa turte hundumaa biyyoonni biraas irratti gochaa turan dhiibbaa Sudaanis Gibxis irratti gochaa turan hundumaa mo'attee har'a hidhaa laga Abbayyaa xumurtee jirti. Yookaan immoo persentii 99 irra waan ta'u irra geessee jirti. Kanaaf yaadni Doonaald Tiraamp yeroo sana jedhe fakkeenyaaf amma har'a itu ta'eeti. Utuu biyyi Ijipt yookaan Gibxiin hidhaa laga Abbayyaa dhooste ta'e yookaan immoo dhukaasa irratti bantee hidhaan sun diigame ta'eeti Itoophiyaa irra caalaa kan miidhamu Sudaaniif Ijiptiidha jechuudha. Maaliif sababni isaa bishaan suni hin dhangala'a jechuudha. Garamitti dhangala'a? Gara Itoophiyaa keessa yoo baay'ate kiiloomeetira bulchiinsa mootummaa naannoo Gumuz keessa jira waan ta'eef Beenishaangul Gumuz keessa jira waan ta'eef Itoophiyaa keessa daangaa Itoophiyaa irraa Sudaaniif Itoophiyaa irraa kiiloomeetira 240 naannoo sanatti argama. Sanaafuu Itoophiyaa keessaa yoo baay'ate naannoo Gumuz qofa waa xiqqoo miidheetu darba malee akkuma jiruun dhaqeetu biyya Sudaaniin haree balleessaa uummata isaa, mana isaa, lafa isaa, ala isaa, qabeenya isaa itti darbee biyya Gibxii dhaqee haree balleessa, haxaa'ee balleessa jechuudha. Magaalaa Kaayiroo haxaa'ee balleessa jechuudha. Bishaan kun garmalee guutee dhaqee jechuudha. Gannumayyuu yeroo roobni garmalee roobu biyyi Sudaan garmalee rakkatti, Ijiptis baay'ee rakkatti. Hidhaa laga Abbayyaa kanatu iyyuu immoo dhooyee gaditti dhaqe jennaani Gibxii waan jedhamu biyya addunyaa irraa baduu deema jechuudha. Kanaaf miidhaan isaa jedhumaaf caala malee keenya iyyuu miti. Keenya yoo baay'ate ikoonomii amma ammaatti itti baafnee humna namaa amma ammaatti baafnee dhabna. Isaan garuu jireenyuma isaanii guutummaatti dhaboo jechuudha. Nu irra deebinees ijaarrachuu dandeenya waggaa isaa dheerata yeroo isaa dheerata malee isaan garuu deebi'anii rakkoo sanarraa dandamachuun itti ulfaataa jechuudha. Inni kan biraa Tiraamp hanqina inni qabu keessaatii Ameerikaa keessaa naannoo namoota Ameerikaadhaa seeraan ala Ameerikaa seenan
godaantota Ameerikaa seenan naannoo miliyoona 16tu jira jedhee nama yaaduudha. Jiran kan ammoo jarri kun immoo achi jiraachuun isaanii lammiiwwan Ameerikaa irratti yookaan immoo namoota Ameerikaa irratti duraan achitti dhalatan guddatan irratti rakkoo hojii dhabdummaa babal'iseera. So ba'uu qabu isaan Ameerikaa keessaa isaan ba'uu qabu kan jedhu ilaalcha akkasii qaba. Asirrattis ilaalchi isaa kun rakkina qaba namoota sanaa fi maaliif namoonni kun ba'anii eessa deemu biyya isaanitti deebi'uudhaaf kan rakkoo siyaasa adda addaatiin baqatee bahee hin jira kan hiyyummaadhaaf baqatee hojjetee jijjiiramu of jijjiiruudhaaf bahee hin jira. Sababa adda addaatiin ba'a namni sababa balaa tasaatiin namni baqatee bahee hin jira biyya ofii gadhiisee jechuudha. Sunis ilaalchi isaa waa xiqqoo achirratti rakkina qaba. Gara fuulduraatti tarii immoo yaada kanaan dura qabu sanarraa fooyyessee of jijjiireera ta'uu danda'a hin beeknu amma akkamitti akkan hojjechuu deemu. Kanaafuu isa kanarratti rakkina qaba. Ciminni inni qabu immoo waa tokko jira. Waan inni cimina qabu keessaati maal inni tokko nama biyya isaa jaallatudha. Ameerikaa sirriitti jaallata guddisuu barbaada. Lammata nama abdii hin kutanneedha. Si'a meeqa himannaan irratti banamee himannaa sana hundumaa mana murtiitti dhiyaatee isa duwwaatu hin taane yeroo filannoo kana duula filannoo jalqabu immoo dhukaasillee irratti banamee nama si'a lama lubbuu isaa waaqni baraareedha. Achirratti abdiin kutanne hanga dhumaatti deemeeti mo'achuudhaaf ga'eera. Cichoomina isaa kana jajuu qabna jechuudha. Inni kan biraa gahii yookaan immoo dhiirriif dhiirri dubartiif dubartiin gaa'ila walii wajjin gaggeeffachuu hin danda'an kun sirrii miti jedhee nama jala dhaabbateedha. Sana nu isin deeggarraa uumaadhumaan akka waaqni nuu kenne akka itti rabbi nuu kenne dhiirriif dubartiin walii wajjin gaa'ila gaggeeffatu malee dubartiin dubartii wajjin dhiirri dhiiraa wajjin gaa'ila gaggeeffachuun hin danda'amu. Amantaa kamiinuu hin deeggaramu. Safuus kan cabseedha. Isa kana irrattis cimina mataa isaa qaba. Hin morma waan ta'eef jechuudha yaada kana. Kanaaf asirratti immoo jabina mataa isaa qaba. Darbee immoo ammas gaafa dorgomuudhaaf of beeksisu yookaan yaada isaa beeksisu lola amma kana Israa'eliif Hamaas gidduutti gaggeeffamaa jiruu fi lola Yukireeniif Raashiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru dippiloomaasiidhaan jaarsummaadhaan nan xumura nan dhaabsisaa badiisa mammaa dhimma lola sanarraa kan ka'e ga'aa jiru nan dhaabsisa kan jedhu ejjennoo akkasii qabatee jira waan ta'eef sana yoo fiixaan baaseef gaariidha akka inni fiixaan baasuufis waaqni isaa gargaaru rabbi isaa gargaaru jenna yaadota ciccimoo akkasiis hin qabaa jechuudha. Nageenyi addunyaa kanaa akka inni mirkanaa'uuf gahee mataa isaa taphachuudhaaf nama ejjennoo gaarii qabuudha jechuudha. Kanuma jechuun barbaada isa kana irratti michoomni Itoophiyaaf Ameerikaan qabdu immoo maal fakkaachuuf deema kan jedhu teenyee walumaa wajjin waan waggaa arfan kana ilaaluu deemnudha. Tiraamp dhufee tarii michooma Itoophiyaaf Ameerikaan qaban irratti dhiibbaa poozitiivii ta'e uumuu danda'a, dhiibbaa negatiivii ta'e uumuu danda'a. Waan nu fayyadu yookaan waan nu miidhu gochuu danda'a. Isa kana keessatti egaa mee walumaan teenyee waan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf lastly I would like to say congratulations to President Donald Trump as your own 2024 election of America. You became American president again, and congrats. Have a good time, and may God help you. Thank you. Ulfada.